Yesuus yaa gooftaa yaa gooftaa yaa gooftaa warri jedhu islaama moo kiristaana? yaa gooftaa kunoo atu jechaa jirtaa miti duukaa isaan bu'a jette yeroo bira. Beekaatee amatiis. Warraan amma raache abdusee warri kun hundi warra amma torba saddeet maraache hojjaasaa hojjetanii bara warra dur normaalii waati qabat baatii takka ture achi booda maraache wallahi. Wanti na yaaddeessaa jiru maal beektaa Ustaaz Abu Mu'aaz amma eenyu wajjiniin marii gootudha hunduu baqatee dhume amma fakkeenyaaf. Ammati eenyu kirees maaree jettu san guddaa san Ameerikaa kana taa'ee gurguddaa Joon eenyu kaanis islaamaan ture jee warra asirraa nuti dhabamsiine sila joollee tanaatu waajiitu jara kana faa kadhatee fidu ture waajiin bar namni jarri dhabamsiifne inni qophaafe eenyu Abdoo eenyu Abdusalaam Kiristaanaan ture jiru eenyu Joon Kiraayistii eenyu Booranaa moo Bosonaa maaree jedhu kanaas wallahi daqiiqaa takkatti maraachinee yaasne waa beeknee jettiin wallahi lazima asirraa yaasne dhabamsiifnee magaalaa tana fudhannee ijoolleen cuucceen walitti haftee barama. Anamma ustaaz wannan jara kanarraa naagale maali beektanii amma tokko amma isinillee dhageeffadhee gara hundaa dhageeffatu namni gara hundaa yoo dhageeffate waa hubata. Ummanni kun dhugaa barateetuma aadama agartee aadama itti baratteef wama agartee abbootiin itti himantu wama raajonni tokko tokko godhan kana amananiituma taa'uu jiran malee dhugaa baraniiran dhugaa dubbachuuf maaliif jennaan ifaadha isaan birallee yoo dhaqanii yoo isaanummaanumma shamarri kunniin isaanirra jajjaba warra waa beeyna jedhee asirraa waa barsiisee taa'u kanarra ijoolleen sodaattu. Laa dhuga sodaan qaban yoo dhaqanii ammoo isaanuma kanayyuu isaanuma waa beeyneedhaan kana jarri dhayxee gaafattu hafuurri siin gallee keessan dubbisi maaltu keessan dubbisu fide gaafii jarri gaafatan asirra deebisu nuti ammoo ustaazota keenya gaafii tokko waan quraana irraa nu dhibe yookaan ammoo amantaa keenya irraa nu dhibe yoo gaafanne keessan na dubbisii maaltu fide ibsuma bakka. Akka hin jedhan ni beekan. Wallahi gadi buuftanii baqataa jettanii gadi buuftanii. Jaarsaa jaartiinuu keessaa anas si buuse ammallee si buusa. Namichi Bilaal jedhan tokko eessa bade kan halkanii guyyaa taa'ee fuula dhufaa Abdus gisee tokko ustaaz Abu Mu'aaz isii kana waliin haa haasaanaa dhaqeerroo ka jettu kun ganama kana waan hedduu sobaa turte waan sirrii gaafachuu Wanni eenyu amma eenyu waa asirra gaafate boqonnaan amma gartee Yesuus gartee jaalala abbaa koo jedhu kuni wanni kuni waan raajota kana islaama keessa raajoonni gartee warri raajii islaama keessa moo kiristaana keessa urjiyage. Maal jettan? Raajoonni kan heddummaatee maqaa Yesuusin waa hunda yaa gooftaa warri jedhu kuni Yesuusin islaama moo kiristaanota? Raajummaa isin hin kennamne kaasiniif kiristaanota. Kiristaanota goobas hayyee yaa gooftaa gartee namoonni baay'een gartee nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneera warri maqaa isaatiin raajii dubbatu islaama moo kiristaan? Kiristaana kan maqaa isaatiin raajii dubbatu garuu kiristaanota keessa warroonni sobanii dubbatan jiru. Ani kiristaanota maal dubbachuu jira warroon kiristaanota jechuun jira. Ammas naa deebisu jirta goobas naa deebisu jirta xumuruutiin jira maqaa keetiin. Warri soban illee jiru warri dhugaan dubbatan illee jiru waan ta'eef warri soban gaafa isaatti gaafatamu. If dura naasamin waan an si gaafadhe malee waan caalan jedhiina dhugaaf dubbadhaa du'a har'allee. Baay'ee deema mas. Ay taane wajjin haasaa deem waan usuu hin dandeenye tan eenyu haadha qeerroo haa ta'u jirta. Maaliif aartu Abu Mu'aaz maal taatan adda rabbiiti? Ayyee ati si wajjin haasaa dhiiraa ajjeeyye. Wangeela wantaa banadhu. Abu Mu'aaz qoy mee tasgabbaa'e rabbeedhi maal taate maaf aarta asirraa kan nu buusuun ikkoo meelementiin hin dhawwattu. Okay, boqonnaanis akka jaldeessaatiin aktii godha. Oluma guurtanis ni sol guuraanis gayyaas. Eenyu haasa'ame haadha inni qarra quraana qoradheetti mee. Nama osoo miidhagsan hin gashine. Namarraa fuudhini. Yeroo takka namoota gadi irraa fuudhan. Nuti akka mana jaldeessaa uummata fayyaa nama nu gaafatu deebisu nama iyyuu miti nuti warra halkanii guyyaa teenyee waasoinu arrabsoo mata dure iyyaatu wooma takka bu'aan qabdu isaan gara deeman dhabaanii wangeel nu harka. Abu Mu'aaz daqiiqaa xiqqoon qaban afaan haasa'ime. Okay. Maatiyoos dursa nagaa nu gaafatinaa jedhatte nagaa siniif haa ta'u macaafa keenya nu ajaja. Yoo isaan nagaa sinsinuu baatan iyyuu awwaara caammaa miila keessanii dhadhaadhaa'edha. Dhiisisa Maatiyoos 10 irraa dhaqee dubbifadhu. Jadi goobas maashaallah barate. Warra nagaa qabutu nagaa namaa dhiyeessa sin nagaan qabdan nuti nagaa qabna. Hayyee Maatiyoos boqonnaa meeqa hayyee. Wangeela agartee Maatiyoos boqonnaa meeqa irraa dubbiste. Nagaa fiduuf hin dhufne jedha billawaan fiduu dhufe jedhe. Okay. Hayyee dhaggeeffadhu amma. Macaafa Maatiyoos boqonnaa meeqa ko jalan turre hojii hojjechaa jirtu. Bila bakka dubbisu jiru kana. Amma kanaa hin beektu. Abshir meeqara qoy wal faana dubbisnaa achuma irra deebiin jira boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa qoy.
Akkasuma dubbisuu Akka hin beektu amma dilaan dubbisuu jiru kana dhageenye. Akkasuma dubbisuu jirtu. Macaafni keenya koo dhibbaaf fudha afur qabame jedhan keessanii guddaadha bara. Guddaadha Maatiyos. Maatiyos bichaan quraan irra caala. Okay. Wangeela Maatiyos torba 20 takka irraa bani. Okay. Ayyee. Baafadhee jira. Okay. Dubbisee wayiin dubbisu. Yesus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjeteetu mootummaa waaqayyoo gala jedha. Jaalala eenyu? Jaalala Yesus kan hojjetee mootummaa waaqayyoo gala moo jaalala abbaa kan hojjetee mootummaa waaqayyoo gala? Jaalala isa waaqarraa lafatti buusaa jira. Macaafa yookiis yeroo yaa abbaa keenya jedhamutti jechuudha. Jaalalli waaqayyoo sanu jaalattee gara biyya lafaa dhufedha Yesus. Nama jaalala isaa qo'ee gara keessa. Nama jaalala isaa akka inni barsiisee. Dhaggeeffadhu afur soommata kana. Ammas taanuma taan ramtu ofimaa firakkete waan sin jedhe Yesus akkana jedhe jaalala abbaa koo moo jaalala abbaa koo moo jaalala kan koo kan hojjete mootummaa waaqayyoo gala jedhe. Dursa Yesus Kiristoos abbaa haa qabu namantaa waliin haasofna. Ansan siin jedhe na gaafattaa dura miti yoo boqonnaa naa baneettee boqonnaa kanaan si gaafachuu jira. Okay Yesus akkana jedhe Yesus dubbii keetii miti dubbii Phaawulosii miti. Akkana jedhe Yesus jaalala abbaa koo isa waaqarraa kan hojjetee mootummaa waaqayyoo gala jedhe moo jaalala kan koo kan hojjetee mootummaa waaqayyoo gala jedhe. Akka cirraatti gaa hin jal'ifnu yoo hiikkaasaa gara biraatti booda hiiknaa jaalala abbaa koo jedhe jaalalli abbaa maali? Wallaahi ajaa'iba. Okay si gaafachuu jira. Kanaaf jaalalli Yesuusii miti mi? Jaalala abbaati. Goobas. Kanaaf jaalala abbaa hojjedha. Jaalala Yesuusii. Tokkuma jaalala. Bagaan qarmoo deebiste goobas. Har'a kana deebiste. Okay ittiin fufa mootummaa waaqayyootitti galuudhaaf. Takkoo miti akkas hin jenne irraan sii deebi'e. Jaalala abbaa koo isa waaqarra. Jaalala waaqayyoo abbaa isa waaqarra. Waan jedhu dhaggeeffadhu hin jedhu akkas. Mee hin jedhaa? Jaalala anaa fi abbaa. Yohaannis irra deemnaa isaan tokko ta'an. Hin jedhu. Abbaa fi ilmi tokko ta'an Maatiyos deemna. Yohaannis deemna. Rakkoon qabu. Eenyu haadha dhiiraa boqonnaan tun kijiba moo dhuga? Lakki macaafni qulqulluun kijibaa miti isa hiikaa jiru yookiin isa dubbisaa jiru kijibaadha malee. Ittiin dabalin goobasi ittiin dabalin raanrisin jaalala abbaa isa waaqarraa kan hojjetee mootummaa waaqayyoo galaa miti eeyyee. Abbaa fi ilmi tokko addan baasnu nuti macaafa qulqulluu keessatti hin jedhe macaafni macaafanii. Yohaannis torba 20 takka irraan jira. Jaalala abbaa isa waaqarra jiru nama hojjetee mootummaa waaqayyoo galaa miti. Yesus Kiristoosii fi waaqayyo namni adda baasu hin jiru isaan takkumaan jedhe Yohaannis keessatti. Waaqayyoo dhaggeeffadhu jaalala kan koo nama hojjetee mootummaa waaqayyoo gala jedhemu jaalala abbaa isa waaqarra jiru kan hojjetee mootummaa waaqayyoo gala jedhe Yesus. Dubbii keen fudhadhamu. Yohaannis keessatti ani fi abbaan tokkoo nuun jedhe kanaaf addan baafnus hin jedhe adda baasuuf yaalee nuti amantoonni adda sin baafnu innis adda baasu. Yesuusii fi abbaan tokkoo miti gaafii kiyya akka jedhe. Jaalala kan koo kan hojjetee mootummaa waaqayyoo gala jedhemo jaalala abbaa koo isa waaqarra kan hojjeteetu mootummaa waaqayyoo gala jedhe. Yesus Kiristoos jaalala abbaa koo isa waaqarraa jedhe waaqarraa. Kalaphee keetiif fudhattee amantu malee duruu reefu. Nagaafattee miti agomoas. Deebistee barreefu. Akka nama jechuun nadda bar deeqaa muraasa. Nagaafattee miti qoy. Akka fixuun sirraa barbaade. Irra sii deebi'a.